yeroo onlineati yeroo digitalaati yeroon amma irra jirru kun jecha so kana boodallee karasuma deemaa jirra yeroo kanatti fayyadamni ammootu nuti waan qabnuun skillii qabnuun wantoota qabnu hundaanuu zeeroo irraa kaanii akkamitti online irratti biizinasaan success tahuu dandeenya yookaan akkamitti itti milkaa'uu dandeenya kan jedhu irratti podcast kana irratti kan haasofnu ta'a nu waliin tura. kabajamtootaa fi daawwattoota keenya akkam nagaa jirtu baga nagaan jiraatanii kuni Yurstek podcast dha kan hordofaa jirtanii har'a waa'ee online businessii akkuma boontuun kaasuudhaaf yaalte sana biizinasa online irratti akkamitti biizinasa keenya milkaa'uu dandeenya kan jedhu qabxiilee tokko lama kaasneetiin kan ilaallu ta'a ammoo chaanaalii yuutuubii teknoolojii afaan oromootiin irratti dhaggeeffattanii fi irratti dhaggeeffatanii bu'aa irraa argattan kana subscribe gochuudhaan share like fi comment gochuudhaan akkan nama hedduu bira gahu godhaa isin jechuu barbaada. So asumaanuu gara qophii keenyaatti yookaan seenu ta'ee har'a kan haasofnu waa'ee online business. What's online business? You know, business gaafuma jedhanii yoo dasnama jedhaniiti. So business online akkana namoonni hedduun ni kaasa yeroo baay'ee. Tuqees bira siif darbuudhaaf online businessiin jalqaba irratti karaa lamaan haa ilaallu. namoonni keenya yeroo baay'ee hedduu deebinu online business kana akkaataa biraatti hubatamee jira. Kan silaa namoonni hedduun itti milkaa'an namoonni hedduun itti kufaa jiran. Kun sababa maaliif ta'e yoo kan jennu ilaalle karaa lamatti qonnee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa irratti online businessii karaa like shortcut dhaan deemamu. Fakkeenyaaf inni nu shortcut miti. Fakkeenyaaf akka forex trade fa'aa kanneen akka bitcoin fa'aa jedhanii kanneen akka biliyoonota biriin irra ganna qabu fakkaatu kun takkaan makiinaa faasii bitatan itti fakkaatu fi wanni adda addaa kunniin namoonni keenya online business gaafa jettuun iyyuu like sanuma isaa even digital marketing gaafa jettuun namni keenya san se'a. Namni itti milkaa'u maybe 1 out of million itti milkaa'uu danda'a. Sun iyyuu ifaajii mataa isaa qaba. Suni online business fakkeenyaaf namoonni hedduun irratti konseptii addaa qabanii online businessiin inni biraa mootiyyuu biizinasa lafarraa kan silaa nama 10 itti gurguruu dandeettu akkamitti nama 1,000 itti gurgurachuu dandeettaadha. This is so powerful. Namoonni keenya kana jalaa dhukate garuu this is so powerful. Yeroo ammaa kanatti fakkeenyaaf nam tokko buutikii ho'ii ganda ho'ii keessaa qaba kan jennu ta'e buutikii ganda keessa jiru sana namoonni naannoo isaa sana jiran buutikii sana namoonni uffatan fakkeenyaaf buutikii nama dargaggeessaa yoo ta'e namni kuma kudhayyoo naannoo sana yookiin magaalaa san jiraate nama kuma kudhan san keessaa dargaggeessi kan inni uffata sana itti gurguru tariitii nama kuma 5 ta'uu danda'a yookiin kuma 4 ta'uu danda'a. Abbaa warraa fi ijoolleen xiqqoolee jiraatu waan nana. So targeetiin isaa namoota sana keessaa namoota meeqa jechuudha? Namoota almost kuma 4 fa'aa jechuudha. Namoota kuma 4 sana irratti targeet godhatee gurgurachuudhaaf immoo san keessaa mootu dhiiraa fi shamarratti adda baasuu dandeetta. Gaafa kana immoo tariitii nama kuma 3 yookiin nama kuma 2 qofa gabbu'ee jira magaalaa tokko keessatti. So this is what targeting nuti jalqaba irratti focus goon isa kana. So isa kana mootiyyuu silaa nama kuma 2 irratti ka gurgurattu akkamitti nama kuma 20tti gurgurachuu dandeettaadha online business jechuudha. Waan lafarra jiru kan every business should have to go online these days. So inni kan nuti focus goonee irra haasofnu illee akkamitti namni tokko nama business qabu buutikii si kaase malee buutikii qofa osoo hin ta'in iskiilii kennan yookiin mootii ogummaa kennaanuyyuu akkamitti online irratti milkaa'uu dandeenya yookiin ogummaa horannee akkamitti milkaa'uu dandeenya kan jedhurraa haasofnaa xiqqoo wanti iskoopii wanti keenya si godhuudhaafi so isa kanaan wal qabatee fakkeenyaaf nam tokko gaafa online ni deema jedhe you know he need to discover his skills his knowledge and what he have wanta qabu knowledge isaa base isaa jechuudha waan beeku sana waan qabu sana beekuu danda'uu qaba jalqaba irratti business xiqqoo ta'uu danda'a yookiin immoo skill yookiin knowledge ta'uu danda'a. So mee kanarratti qabxiilee tokko lama waan baay'ee interesting ta'e kaasaa turte. Wanti hundinuu amma yeroo digitaalaati yeroon akkasii jaama beeta akkuma ati kaasu yaalti online business yeroo jennu ammootu akka waan guddaa ta'etti nuti keessattuu dargaggoonni keenya ammootu achi gahuun impossible faa itti fakkaatiin inni dhukatee faa ta'a osoo skiilii qabu
osoo ijoollee jignasii meeqaatamtu jira ka dhufattee jirtu galee yeroo ammaa kana ijoollee yuunivarsiitii jettamoo ijoollee barattee geessitee yuunivarsiitii baate jettamoo namoota biizinasii adda addaa qaban jettamoo lookaalii jechaa biyya keessatti warra biyya keessa yeroo jiru biyya alaattis jechuudha. So kunniin hundinuu yeroo dijitaalaati amma yeroon kuni. So waan qabdan iskiilii tahuu danda'a, biizinasa tahuu danda'a, whatever waanuma qabaniin gadi bahanii akkamitti onlaayinii irratti milkaa'an. Wanni kana yeroo jennu maajikiidha miti jechaa wanni kun agartee yookaan mootu waan impossible tahee miti. Namni tokko maal akka qabu beekuudha jalqaba irratti. Ani bontuun yeroo gadi bahee online irratti hojjechuu qabaa. Aylakki ani kaampaanii wahiitiif qofa qaxaramee wanni kiyya kana iskiilii kiyya kana sa'aatii 9 haga 5 qofa hojjetaa damooza 6 qofa naa kafalamu qofa eegaa kanumaan 6 haga 6tti jiraachuu qofa osoo hin ta'in osoo kanaayyuu hojjedhu akkamitti online irratti ammoo iskiilii kiyya kana gamootu birarratti kana biratti akkamitti ol baasii kanas uf beeksisee waan qabu kana asiinis hojjechuu dandahaadha jecha maajikii biraa yookaan mootu waan biraa osoo hin ta'in. That's what it is. Yeah. So kanaafu kanniin waanuma qabnu jecha waanuma qabnu kana jechuun. So yeroo waan qabnu kana beekne yeroo waan irratti hojjennu kana beekne waan hojuma achitti qabnu kana gara yeroo onlaayinaa yeroo filmamootu taarget audience qabaa miti namni hundinuu barniishii qabaa. Samboda mootu target audience qaba warra waan inni qabu kana warra barbaadu sanicha warra akkasii san irratti focus godhaneeti yeroo hedduu ko hojjennu caluma jettee way dalee daree waan takka yeroo dalee dubar iskiilii qabda iskiilii hangeessan beetee jirtaan amma fakkeenyaaf iskiiliin kiyya kana ka'anii hojii kiyyattiin hojjetaa jiru kana. So amma kana mootu addunyaan yeroo dijitaalaati yeroo onlaayinaati yeroo xiqqoo booda akkuma AI hojjisirraa fudhate jaamusan irratti ammootu wanni biraa yoo ka dhufu ta'ellee of qopheessuudhaaf maal goota onlaayinii irratti of beeksista. Onlaayinii irratti of beeksisuun kan keessuun ammootu opportunityidhaan baay'ee si fiduu danda'a jechaa fuula dura irratti. So kanaafuu wanta iskiilii keenya san yookaan ammootu waan gochuu qabnu san beeknee san booda ammootu target audience keenya eenyufaadha. Namni hundinuu targeetti qabaa miti waan barsiisuu qaba. So kanaafu san irratti focus goonee wantoota sanii wal fakkaatu irratti hojjechuu jechuudha. Yeah. So that's amazing explanation by bareeda goote. Jalqabumaa mee achitti illee osoo seenin duratti mee barbaachisummaan online business kunuu maali? Yeah. Like there is a traditional or there is a local business and online business. Yeah. So online business kuni Mali barbaachisummaan isaa maaliif namni online deemu qaba yeroo ammaa kanatti. Like let us consider already AI dhaan addunyaan bakka buufamaa jira. Gara biyya keenyaatti mootiyyuu sadarkaan ta'anii kan bakka bu'u addunyaan guutuun online galuu danda'uu qabdi. Lammaffaa karaa lamaan laaluu dandeenya kun. Tokkoffaa of guddisuu fi lammaffaa mootiyyuu haala onlineaan compete yoo gochuu hin dandeenye ati gabaa keessaa bahuuf deemta. Yeah. Like maybe within coming 3 to 5 years, you're going to be out from a market. And beeku qaba namni martini market keessa yursan keessa boreedu. Ati doktora pharmacy qabda. Pharmacy ke karaa online ati yoon godin keessa bahuuf deemta. Ati even wanti dana dadda, you know, ogummaa wahii yookiin kageenni wahii qabda, service wahii qabda. Service kee kana yoo online aan beesin gabaa keessa bahuuf deemta. Maaliif namni har'aa yeroo ammaa kanatti sammuu isaa keessa kaa'uu danda'uu qabda wanta wayii. Namni kan jiru immoo online irra. Ati har'a moobaayila qabattee jirta. Namoonni biraallee moobaayila qabatanii jiranii ati osoo fakkeenyaaf haa jennu. Fakkeenyaaf ilkeen osoo si dhukkube. Jalqaba irratti wanni ati sammuu kee keessa si dhufu hospitaala deemu akka deemu qabda. Kana dura online irratti beeksisa isaa argiteedha. በጣም ፓወርፉል የሆነ ፓወርፉል ከናፍ ሰሙ ነመ ኬስ ካሁዳፍ በከኛፍ ነምኒ ዋን ከነ ዮ ከንበር ባሩቴ ኤስ አከደቆ ቀቡን ቤክ ነምኒ መነኛታ ቤክሲስበቴ በኦንላይን ረባሲ ኮንቴንት ገረገራ አይደሉ ኤስ ኤኑራ ሞባይል ጋፊቱ ወርባዱ ዮ ኤኑራ ከቢቱ ቀብዱ ጀልቀበ ሰሙ ኬስ ከፍሌሽ ሲተው ካችረት ያርጋው ልትሰን it's not all about selling something every day it's about you know like wanti ke samu nama keessatti brandi ke sammuu namaa keessa kaa'uu danda'udha. This is what online business is. And this is a long term jechuudha. Karaa fuulduraatti long term irratti dalagaa jirta jechuudha. Kanaaf namni tokko gaafa waa jiru eessa deemuu akka qabu.
san sammuu keessa kaa'uudhaaf barbaachisummaan isaa sanii kun immoo of dura local business adda addaa cufamuuf deema. Gaafa istoorii qofa taa'u kana booda. Amma biyya alaatti baay'inaan akkas manni nyaataa cufamee jira baay'inaan. Bakka iddoo bashannanaa maal kana malee Uber Eats fa'aa jiranii namni keenya biyya alaa yoo gaafatti ni beeka. Nyaata delivery mana geessaa jiran. Deemanii sa'aatii gugurra manuma geessan. Uffata wantoonni adda addaa guutuu onlaayinaan godhamaa jira. Kanaaf gabaa keessaa yoo akka hin baane namni keenya illee onlaayinaan madaqee waan qabu sana nuti amma bootikii mana nyaataa maal afaan beenuu naasoo inni malee namni ogummaa qabu hundaayyuu promootuuf godhuu danda'u qaba. Even mootummaa hojii mootummaa keessa seenuudhaaf gabbaatee yoo lawyeera taate akka lawyeeraatitti knowledge keessa hin shiruu qabu. Diiteeliitti deemna. Maal akka gochuu qabnu asumatti agabaabadhu. Garuu haala sanii kun barbaachisummaa guddaa qaba. Kanaaf online businessiin gara natti kadeebuu qabu. Amma lafarraa sun ol bahuu qaba. Kana keessatti wanti itti kaastee namni tokko step itti adeemnu tokkoffaa irratti amma maal gochuu qabna kan jenni keessa tokkoffaa irratti gaafatudha. Maal qaba? Ani maal qabaa? Maal kennuu danda'aadha? Inni guddaan immoo tiyyuu what a problem I can solve. Online yoo ba'e cal jettee online bahuu qofa osoo hin taane online gaafa baate maal akka furmaata fiduu dandeettu yookiin immoo tiyyuu rakkina maalii akka furuu dandeettu sirriitti hojii beekuu danda'u. Wanni sun beekaa wanni qofa yoo osoo hin ta'in fookasii keenyaaf gaariidha bara fookasii nama saniitiifuu. Yeroo hundaa yoo akka waan sana irratti fookas gootee hojjettu si godha si galee yaadni kan kee wanni ta'u waan tokko irratti bakka niishii kan kee beekte waan irratti waan qabdu san wantoota furuu dandeessu san namoota fayyaduu dandeessu san fookas gootee akka deemtu si gargaara wanni amma jechaa jirru kun jecha. Exactly. This is what it is. Thank you. Gama itti aanutti deemuu qabnaa san booda hoo namni tokko maal gochuu qaba kan jedhutti yoo kan deemnu ta'e. Wanti adda addaa. Jalqaba irratti fakkeenyaaf san booda namni tokko maal akka kennuu qabu rakkina maalii akka furuu qabu wantoota adda addaa beekee jiru. Amma immoo wanti itti aanu iddoodhaa mire iddoo itti bootaa qabaachuu qaba. So inni biraa immoo pilaatfoormiidhaan garagaraa filachuudha. Pilaatfoormii kana hoo gaaf filatu caluma jedhee filatamoo pilaatfoormii kanneen yookiin sooshaal miidiyaadhaan kanneen akkamitti filachuu danda'a. Kanarratti ibsa. Yeroo filattu akkuma kaasuuf yaallee taargeettii qabda. Taargeettii itti deemuu qabdaa mitire. Taargeettiin ati deemtuuf sun eessa jira? Dargaggoota moo warra qubna gariidha moo ni jira baramoo fakkeenyaaf yoo yuutuubii fudhatte yuutuubii warri jiru warra beekame bakka warra viidiyoo dheertuu ilaaluu danda'u sigalee warra qubna gariitti warri ati achirratti argitu. TikTok yoo deemte amuutu maybe sometimes business adda addaa yookaan maastaawoqii adda addaa argita malee more of the time wanniidha jecha. Entertainmentiidha, faniidha, wantoota adda addaati wanti ati achirratti argitu. Facebooknis argitee Facebook irratti illee amma yeroo baay'inaan amma xiqqoo Facebook ni amma TikTok irra malee xiqqoo irra kaffalchaa jechaa qubna garummaan isaa. So taargeettiin kiyya namoonni ani amma fookas godhadhee ka'uu barbaadu kuni warri ani iskiilii ani kennuuf kana qabu kana barbaadan eessa jiran? Pilaatfoormii kamirra jiran? Amma fakkeenyaaf namni waa'ee dijiitaal maarketingii ta'uu danda'a or onlaayin biizinasiidhaan kaampaaniidhaan biyya alaa waliin hojjechuu barbaadu jiraachuu danda'u qaba. Warri akkasiisan fakkeenyaaf akka liinkidin fa'aa irratti kaampaaniidhaan yoo taate si galee liinkidin irratti namoota opportunity baay'ee argataa namoota waa'ee akka keetii keessa jiru wal bartaa community addaa uumta. At the same time wantoota akka fanii yoo ta'e yoo barumsa ta'e sigalee amma filachuu yoo osoo hin ta'in yoo dandeesse hundarrattuu gochuu ni dandeessa maaliif karaa hundaanuu odeensii uumta waan ta'eef jecha. So garuu fookasii gootii ammootu waan pilaatfoormii si barbaachisu sooshaal miidiyaa si barbaachisu tokkos lamas sadiis ta'uu danda'a akkaataa baay'ee namoota garii jira bara. Xiqqoo asirra godhanii waan dheeraa ammoo yuutuubii fa'aa irratti gochuu ni jira mitiire sa'aatii dheeraa akka fudhatu viidiyoo dheeraa yoo hojjetu ta'e namni hunduu beeka wanni irratti jecha. So kanneen eessa jiran audiyensiin kiyya eessa jira taargeettiin kiyya eessa jira maal fa'aa warra laalu
maaliif waan qabnu san ni beekna waan ta'eef jechaa nuti amma ibalu jennee yookaan immoo kana jennee haasa'uu hin dandeenyu wanti nama hundaatu adda adda waan ta'eef jecha so kanaafuu akkasitti filachuu danda'uu qabna maal irratti focus goonee akka dalaguu qabnu jecha. That's great. So like this is what it is. Akkuma waa'ee market research faa lafarratti gooneetiin eenyutu narraa bitaa eenyutu maal godhaa waan kana eenyutu jedhu sana online atirree eenyutu na hordofaa eenyuni namni hordofu sun eessa jira kan jedhu target audience qabaatu qabnu gunaas lan gabama kam keessattuu business gurguddaa xixiqqaan gurguddaatti illee kun waan beekamaadha. Amalee even warroota gurguddaa ilaalme Twitter dagattee jirta yookiin X kan jennu nama Twitter namoota politicians gurguddaadha namoota businessota gurguddaa jechuun sunu wantiidhaan communicate godhu wal godhan jechuudha. Waan akka faniilee gochuu dandeettulee garuu mostly wantoota waan dhaamsa dabarsamu kamiyyuu warroonni gurguddaan hooggantoonni biyyattii garaagaraa ol'aanoon achirratti gaggeessanii Twitteridha beekamaadha. Ati nama if you are a politician or if you are a journalist or like someone yoo waan sanii wal qabattaati Twitter deemta jechuudha. So kanaafi platformii nuti filannullee eessa jiran namoonni nu hordofu sun eessa namoonni waan kiyyanarraa bitan sun eessa jiran jedhu that's very good idea. In LinkedIn dagachuu dandeenyu hin qabnu namoonni professional ta'an namoonni hojii barbaadan namoonni waa'ee ofii kana sirriitti knowledge garaagaraa dabarsaniiti hojii recruitment garaagaraa argachuu barbaadan yookiin ofii isaaniitti kaampaanii fuunama qacaruuf barbaadan iddoon oolmaan isaanii LinkedIn. So akkasumatti garaagaraa jechuudha social media filachuu qabna. Inni biraan inni sadaffaanii yeroo online dhufnu kan bakkeen namni baay'een itti fail godhe yookiin immoo bakkeen bizinesoonni baay'een ittiin waan barbaadan san hin arganne maali waa lamaani anallee waa lamaaniin kaasaa silaa tokkoffaa irratti foloorii bituu. This is this so dangerous. Foloorii nama biraa qabu peejii nama biraa qabu dhimma biraatiif bituu. Audience achi jiru suni kee ta'uu hin danda'u. Bakka ani wanti qabaa ani foloorii 50 qabaa 100 qabaa miliyoona tokko qabaa jettee akka kaampaaniitti haa sodaatamuu xiqqoo kaffa haa jedhu. Look kaffa jechuufi biizinasa hojjetteetiin waan dhufteef waan gara online dhufteef san argachuun tokko miti. Gaduuf qabdee yoo gaduuf qabuun kan barbaachisu ta'e jalqabarraa Zero ra ka'uu danda'uu qabda. Pure ta'uu qaba daataan. Yes, daataan kee pure ta'uu qaba. Yoo ati dhimma fakkeenyaaf mee waan seriously you need fudhachuu haa dhiisnu. Fakkeenyaaf ati gaazexeessaa kubbaa yoo kataatu ta'e foloorii 100 qabu yoo kan bittu ta'e kan ati irraa bitte suni followeronni suniin yoo waa'ee kana dura namni suni peejii sanarratti waa'ee siyaasaa qofa yookaan waa'ee qabsoo siyaasaa waa'ee maalii kana qofa yookaan haasoo ta'e warroota siyaasaa hordofan bitattee jechuudha yookiin followerii siyaasaa of jalaa qabdaa jechuudha. Gaafa waan kubbaa haasoo yookiin sirra duuluu danda'a yookiin namni achi gargaleetu silaalu hin jiru. Laayikii fi koomantii yoo si godhanii wanti kee vaayiraal hin deemu. So this is so damaging jechuudha. Fakkeenya wanti salphaan si fudhadhe. So kanaafi karaa lamaan kasin jedhe tokko isa kana dogongoranii inni biraa ammoo gurguruma qofa. People don't have to sell. Gaafa gara online dhufan but they have to share a knowledge. Beekumsa qaban sana kennuu qaban. Look ama beekanii listiroo jennaan hojii irra xiqqaa yoo fudhan mara fakkeenya listiroo yoo online bahuu barbaadde fakkeenyi salphaan yoo listiroo tareetu ta'e kophee tareetu ta'e akkaataa kophee itti taragan sana kootu kaasiitii garsiisu online that's what it is. Hai akkanatti taragama kalaalu alaalu akkasi kolfiyaa ture fakkeenyaaf sin jedhe you see sadarkaa gurguddatti hoteelota manneen elektirooniksii garaagaraa manneen bittaa adda addaa dhuunfatti kunniin hundinuu fidee beekumsa ofii share gochuu qabaa. Small tips dan adda addaa akkamii hack tipsii garaagaraa akkamitti akka wanti gochuu danda'an fi kanneen kana fakkaatan gochuu danda'u qabu. Walumaa galatti kontentii gochuu danda'uu qabaa.
stepin inni biraa mootiyyuu akkamitti akka audience guddisu nam already content ijaaruutti content wanti akkamii akka maal akka gochuu qabda already ilaallee jira yoo kanarra dabaltii qabaattee yoo qabaatiin mootiyyuu mee akkamitti akka audience guddisnu next itti aanu maal akka ta'e. Asirratti waan takkaa jira yeroo hundaayyuu seera addunyaa kanarratti jecha waan takkaa jira bara. Ati waan gaariis dalagee waan badaas dalagee waan hunda dalagee garuu namni sun waan sanitti milkaa'uudhaan waan sanitti fufuu qaba. Seera kuni seera bakka diigamuu hin dandeenye maali konsistaansii qabaachuu qabdaati. Kontentii kaatee irra kontentii takka waan xiqqoo na shaxxisee kaatee daleedee baru yeroo si dabbare ammoo dhiistee wanti yoo jettee wanti sun dafee siin deemu dafee siin guddatu. So bakka hundi irrattuu milkaa'uudhaaf wannummaan guddaanuu jecha dadhabdes dhiistes raftes kaates sii galee na shaxxisee si dabbares waan san every single day waan gochuu qabdu san gochuu qabda. Waan san irratti dhaabbateeti namni illee si amanaa dhufa trustii uumaa dhufta at the same time ammoo pure audience argatta gaafsan warra waan ati barbaadu san qofaatu jala dhufa gaafsan yeroo ati consistencyidhaan every day guyyaatti yoo barbaachisaa ta'e lama sadiis yoo hin dandeenyin at least mootu takka gadhiistee waan san irratti consistencyidhaan garuu itti fufuu danda'uu qabdu. Yeroo maawonni qofaa miti jecha wanni hundinuu consistency barbaada wanni hundinuu waagaa kafaluu barbaada wanni hundinuu aarsaa irratti kafaluu qabda waan san irratti oluma kaatee online irratti waan daleedee qofaa miti baay'ee kan milkoomtu bara. Waan qabdu qofa waan himteefi miti waan san irratti gadi dhaabbattee consistencyidhaan waan san irratti itti fufuu osoo ofitti hin qabatin waan beektu kennuu. Gaafsa maal taha si amanaa uummanni si jira jiru kun immoo boroo maal gadhiisa si eeguu eegala warri si jira jiru support si gochuu eegala san booda gaafa ati dhuftee waa'ee keetii yookaan mootu maastaawoqiyaa haa ta'u gaafa dalagattu maal taare qaxxitaa target audience kaati barbaadu san argatta gaafsan gaafsan si gaha social media keellee si guddachaa deema yeroo ati consistent dha kun algoritmiidha miti algoritmiin karaa saniin dalaga so adda irratti dalagaa deetu namni kun serious dha so kanaaf ol si baasa contentiin kan kee kun ol bahaa deema osoo ati hin jaalatin followersiinis dhufaa deema namoonni illeen community waa'ee keetii san barbaadan san horachaa deemta jecha. Waan baay'ee wanti bareeda kaasee nam tokko aksaas waamuu fedhe keessattuu itti milkaa'uudhaaf itti fufiinsa qabaachuu qabna. Dabalataanis ammallee wanti hojjennu tokko waan riileet ta'e wanta biizines keenya waliin riileet ta'e. Fakkeenyaaf naawuleejiin ati kennitu suni wanta biizines kee waliin riileet ta'e yoo kan naawuleejii sana kennitu ta'e moor namoota bor kee ta'uu danda'anillee kun ammoo waan online haasaa jirra. Tareetii lafarratti wanni ati gurgurattu suni yookiin wanti gabaan kee ka lookaalii suni akkaataa biraatti fayyadamuu danda'uu qabda. Garuu akkaataa nuti beeknu karaa biizinasa online atiin immoo ta'u wanta riileet ta'e jechoon ati fayyadamtu istaaliin ati fayyadamtu fakkeenyaaf kontentiin ati hojjettu like fakkeenyaaf ani abbaa kaampaanii teettee kaff godhaatuma dhufteetiniin ummata keessanitti haasa'uu qabdu. Afaan isaaniitiin haasa'uu danda'uu qabda. Afaan audiensii keetiitiin haasa'uu danda'uu qabda. Engage gochuudhaaf jechuudha. Moo ani maa abbaa kaampaaniitti jetteetu yoo wanti taate hin ta'u yookiin abbaa biizinasa yoo ta'e hin ta'u. Interact waliin gochuu danda'uu qabda. You see? So every day jechuudha. Kanaafi wanni suni wantoonni nuti hojjennu storytelling ta'uu danda'a. No 2080 rule waan jedhamu jira kana by the way digital marketing irratti barsiisaan ture barattoonni keenya beekanii triikii jiru keessaa 2080 rule. 2080 rule kun maal? Mee osuma jennu iyyuu waa'ee digital marketing barnoota kaaseen ture. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kuni kan daawwataa jirtan Yourstech podcastiidha. Akkasuma immoo iyyuu barnoota Yourstech akaadaamiini barnoota koorsilee qophaa'u onlaayinaa barnootlee akka digital marketing akkamitti online business fayyadamuu dandeenya akkamitti milkaa'uu dandeenya sistema akkamii fayyadamna chaanaaliidhaan akkamii fayyadamna practically mootii wantoota garagaraa
akkamitti fayyadamneeti itti milkaa'uu dandeenya akkamitti digital marketer ta'uu dandeenya yookiin immoo akkamitti business keenya guddisuu dandeenya content akkamitti uumuu dandeenya design garaa akkamitti dalaguu dandeenya kunniin hundi masters course in digital marketing jennee barnoota keenya Yurstek Academy irratti kennu keessaa isa tokkodha. Barattoonni illee by the way waan kana jaalatanii jiranii akkaataa nuti qopheessine akkaataa nuti barsiisne yeroo gabaabaa keessatti kan barachuu danda'an haala gaariidhaan itti gammadoodha jechuudha review ilaaluu danda'anii. Kana dabalataanis barnoota akka web development, app development akkasumas iyyuu computer basic waa'ee computeruma kana akkamitti akka banan akkamitti akka shortcutii fayyadamnu keyboard mayu tuquu yoon beekin illee computer basic kan baratan Yurstek Academy. Maaliin baratan afaan Oromootiin akkamitti practically isinitti garsiifamaa wanti hundinuyyuu keyboard illee akkanatti qarratsamee isinitti garsiifamaa kan baratan barnoonni kun qophaa'a. Kanaaf yeroo barbaadanitti itti fufuu dandeessan. Kan barachuu dandeessan bakkuma jirtanirra kan barachuu dandeessanidha jecha Yurstek. Yurstek irratti haala saniin barachuu dandeessanii. Kanaaf immoo kottaa gama Yurstek jechuun barbaadna linkii koomentii keessa isinii kenna Yurstek Academy jettanii sanillee Google irratti argachuu dandeessanii. Haala galmee fi kan kana fakkaatan illee karaa Telegramiitiin nu quunnamuu dandeessanii online wanti gochuu danda'in. Asumaan immoo namoonni biyya alaa jiran illee obboleeyyan isaaniitiif koorsiidhaan kanneen bituudhaan koorsiidhaan kuni nuti har'a wanni haasaa jirru kuni wanna ofii keenya qabatamaan itti jireenyi keenya jijjiiruu dandeenya. Biyya samii fi dachiin isii cufaa keessatti jireenya keenya itti jijjiiruu dandeenya itti milkaa'uu dandeenya koorsiidhaan teekinooloojii fi itti milkooyne hawaasni keenya itti haa milkaa'u jenneetiin kan afaan Oromootiin finneef jechuudha. Kanaaf kana akkasitti akka hubatamuun barbaada namoonni biyya alaa jirtaniif obboleeyyan keessanii koorsiidhaan kanneen bitaa ispoonsara irraa ta'a namoonni hedduun afpoord gochuu dadhabanii wanti jedhaa jiranii jechuudha sababa maallaqaatiin. So gara wanti kennaatti haa deebinu. Waa'ee 80-20 haa deebinu. Yes. Waa'ee 80-20 rule waan jedhamu jira. 80-20 rule maali? Persentii online irratti milkaa'uudhaa fi persentii 80 wanta audiensiin jaalatu kenna yookiin immoo persentii 80 knowledge kee yoo waan adda addaa waan business keetiin wal qabatu sana share gochaa persentaa 20 qofa beeksisa dalaguu danda'u. This is what 80-20 rule jechuudha. Persentaa 100 keessaa contentiin ati hojjettu 100 keessaa contentiin ati online hojjettu persentaa 20 beeksisa. Persentaa 80 garuu waan audiensii kee barbaadu san kenniif. Fayyaduu qabda kama. Fayyaduu qabda. Like you audience ke sana bar ka dhufeetiin follow si gochuuf inni baay'ee si fayyadu follow si godhu. Waasa. Fayyadu follow godhu. Fakkeenyaaf namni amma Yurstek podcast ta'e Yurstek wanta ati academy ta'e Yurstek Facebook as ta'e warri hordof kun guutuun faayidaa isaatiif. You see? Fayyada sammuu isaa dagaagsa. Yes. Community 1 million community warra technology kan nuti uumuuf deemaa jiru kana keessa hirmaatee ofillee milkeessuuf nu hordofa namni hordofa. Kanaaf fakkeenyaan furadhe kanaaf namoonni wanta achi yeroo suni waan isaan fayyadu gochuu fi qabda. Persentaa 80 kontentii isaan barsiisu godhi persentaa 20 mootiyyuu beeksisa kee hojjedhu haala saniin mootiyyuu guddachuu dandeetta. Sadarkaa itti aanutti deemuudhaan sadarkaa amma dhumaatitti goolabbiitti deemaa jirra. So amma lafarraa waan qabdan beeytanii fuula onlaayinaa fidatanii egaa onlaayinaa fidatanii mootu siistama garagaraa isinitti himu jirra. Moor barachuudhaaf immoo digital marketingii nu biraa barachuu dandeettanii. Walumaa galatti akkuma jedhame addunyaan karaa dijitaalaa deemaa jirti. Kun ammoo optionaalii ta'aa jiru jecha at the end of the day ani lookaalii teenyee maaliif gabayaan kiyyarraa badee yoo ka jettu ta'e namni wahii achi telegiraamaan yookaan tiktookiin yookaan waniidhaan beeksifatee si caala mul'ate nama sanirraa namni bitaa jira jechuudha malee namni dhabameeti miti namni bitu. So kanaafuu waan qabnu karuma qabnu hundaanuu erga beeksifannee ammootu karaaleen opportunityidhaan waan kanaan ittiin nu banamaa deemu baay'ee guddaadha. Community waa'ee saniitii wal baraa deemtaa namoota baay'ee of jalatti horachaa deemtaa fuula dura ammootu isaanummaa deebi'anii si fayyaduu si galee bu'aan ati argattu asuma teessee ati sa'aatii 9-5 hojjechuu qofa osoo hin ta'in maal goota biratti illee biizinasa biraa hojjetta jecha warrumaan hojii mootummaa hojjetu warri lookaal biizinasa adda addaa hojjetan ammootu ka lafatti gurgurtan san qofa osoo hin ta'in onlaayinii irratti baratanii onlaayinii irratti beeksifatanii namas fayyadanii ofiifis
irraa fayyadamuudha. Kuni opportunity guddaadha fuula dura mootu biizinasonni hundinuu karaa online deemaa jiru. So kanaafuu nuti ammootu dursinee akka saba tokkotti dursinee waan kana irratti fayyadamuu danda'u. Namni hundinuu waanuma qabuun dirqamaa miti wanti profeesara ta'uun dirqamaa miti wanti ta'uun garuu yoona biizinasa yeroo jennu namni ammallee asirratti misunderstandingiin akka hin taaneef jecha graphic designer biizinasa. Graphics adda addaa dalagee post gochuu danda'a. Akkamitti fakkeenyaaf akkamitti amma contentii dalaga yoo kajoo ta'e bara amma graphic designerii tokko waan sassalphaa agarsiisuu ni danda'a. Contentiidha jecha. Namni akkamitti crop godha, namni akkamitti imeejii wal keessa galcha. Ni jira miti wantoota akkasii kennite gaafa wahii kaampaaniin graphics designer barbaadu wayii akka tasaa yoo designer barbaadee mi'arra baanarii wayii daleessifatu barbaada yoo kajoo ta'e eenyutu sammuu keessa dhufa gaafsan ati ka gizee hunda naawoloojii kee sheer gootuu fi achirratti kontentii daleedisuun okkee namni sun bar waan kana dalaguu ni danda'a. Kanaaf waan nama sammaan qunnamne. Gaafsan maal taate atis fayyadee ofiifis fayyadamtee akka hojiilee ofii uumta jecha. Bal'achaa deemta namootaan wal biraa deemta opportunity adda addaa argachaa deemta kaampaaniidhaan guguddaa hunda bira gahuu dandeessa gaafsan jecha. So yeroo kontentii jennu biizinasa qofaa miti yookaan mootu dukkaana qofaa miti yookaan reestooraantii. Waan yaadachiisti. Wanta kana siin dura himeen ture wanni riilsii gabaabaa irratti biyya keenya keessatti namoonni baay'ee beekumsa guddaa qaban kilaasii keessatti illee highest score horitan warra hara doktoreetii baratee hawaasa isaanii tajaajilaa jiru kan. So doktoroonni keenya highest score turanii namoota sadarkaa gurguddaatti eegamanii sadarkaa guddaa ga'anii jiran obviously. Garuu jireenyi isaanii jireenya amma jiraatan kana ta'uu hin qabu. Barsiisonni keenyas namoota meeqa abboota qabeenyaa gurguddaa saayintistoota gurguddaa barsiisanii knowledge base kennanii fi guddisanii kunuunsanii guddisanii biqiltuu warra gaaddisa namaa ta'e kana guutuu garuu fi jireenyi isaanii kan gadadoo keessa jiru isaan. Kanaaf miti sadarkaa lecturer sadarkaa yuunivarsiitiitti jechuudha. Isiin koo dhiisii ka elementarii fi maaliyyuu even sadarkaa guddaa barsiisa warra jedhamanii. So isaan kun immoo ani immoo maal yaadi kiyya yeroo baay'ee namaanileetti wal falmu hunda caalaayyuu isaan kanatu har'a opportunity guddaa qabaa. No gadadoo himatu hin qaban ta'anii doktoroonni keenya barsiisonni keenya warroonni sadarkaa garagaraa ogummaa garagaraa qabanis himatu hin qaban. Barri kun bara dijitaalaatti barri kun isaaniif dhufe specifically jechuudha. Akkamitti milkaa'an fakkeenyaaf doktorri waa'ee qaama namaa kana ani amma beekuun barbaada. Nama doktora tokko waa himu gaafan argu. Doktora ajandaa uumuudhaaf waan adda addaa kanaa miti. Kunniin doktoroota miti. Doktoroota waa'ee sammuu keetii, waa'ee onnee keetii, waa'ee somba keetii. Akkamirraa of eeynaa, akkamitti waan kana gochuu qabnaa. Tiippii garagaraa koottaatiin barsiisaa online ta'ii baati. Koos afaan biraatiin kan godhamaa jiru kana gattiilee milkaa'aa jiran kana. Har'a namni sun bakka itti ati itti jirtu. Hospitaala ta'e jirtu dhaqeetii yaalamuu deema bor namni tokko. Maaliif doktorri akkanaa kun bari cimaadha. Maaliif beekumsa kee kana fiddeetti itti feete kaa. Si galee. Kanaaf gabbaha wanti kenna borumootu barra yookiin abbaa qabeenyaa tokko walii galteeti. Ufuma keetti kiliinika jiddu galeessaa tokko banachuu dandeessa. Like they have to think like entrepreneurs. Yeroo kanatti akkamitti knowledge kana bahu gahu kana baadhatee doktorri tokko rakkina jireenyaa akkamitti bu'a. Uf danda'uu qaba. Akkuma beekumsa guddaan achi geessana beekumsa diinagdeesis horatuun salphaadha. Kanaaf gadi baheetiin waa himu qaba. Barsiisonni keenya fiildii irra barsiisan sana koottaa gabbaha barsiisaa tiippii kennaa san booda maal gootan gaafa audiensii argattan like tutorials, online tutorials. There is people who need it, right? Kanaaf online tutorialii garagaraa namoota walitti qaqqabanii onlineaan even namoota 15, 20, 30, 50, 100 yeroo tokkotti onlineaan tutorial kennuu fi danda'an. Maatiin ijoollee tutorial gorsifatu barbaadu yoo uf beeksistanii gara dijitaalaa dhuftan. You know, this what I'm talking. This is a huge opportunity for our people, especially for doctors, teachers, and other people. Mootummaa keessatti illee akkuma jalqaban isin promote uffachuudhaaf jechuudha. Kanaaf hin dheeressu
haa gabaabsu. Kanaaf kontentiin isaan hojjetan kana waan nama barsiisu yoo godhan itti milkaa'uu harkaa qaban sana barsiisanii waan sana mootuu booda deemanii akka ofiis fayyadaa hawaasa ofiitis fayyaduu danda'an. Kanaaf immoo wanti poodkaastii kana keessatti illee guddaan taargeetii kenna guddaan maali? Akka namni gadi bahuuf gadi bahaa gadi hin baane gadi bahaa warroonni jiinasii meeqa jira warroonni teeknooloojiidhaan nu caala beekumsa gurguddaa qaban meeqa jira beekumsa kennaniitiin ofiis fayyadanii addunyaa waliin illee dorgomuu danda'u qabna akkuma hawaasa Oromootitu gadi bahaa uummata fayyadaati. Rakkoon qabu san booda deebitanii uf fayyaddan. Nama fayyaddan jettu yeroo kanatti rakkina furan jechuun deebi'aniitiin ofii isaaniiti rakkina jiran kan keessaalee bahu yookiin immoo biizinasii ofii dagaagsu jechuudha walumaa galatti. Biizinasii nummaanuu sanumaa bara. At the end of the day ko biizinasii nummaanuu rakkina wahii furteeti san booda irraa fayyadamta malee calma jettee kaatee wahii fayyadamta. Namoota fayyaddee san booda namoonni ati fayyaddisu namootu deebi'anii si fayyadu. Sani business numma wanni jaama kun akka wadhuti. So asumaanuu amootu waa wahii kaasuu barbaada. Wanni ani kaasuu barbaadu maali? Warri iskiilii qabdan, warri waan barsiisu qabdan, barsiisonni keenya jechuun barnoota yoo barbaadan fidanii Yuursteek Akkaadaamii irratti barnootilee keessan qopheeffatanii pilaatfoormiin kun Yuursteek Akkaadaamiin kun mana barumsaa onlaayinaa keessattuu hawaasa keenya bakka isaan jiranitti dhaqqabee barsiisuudhaaf kan qophaa'e waan ta'eef warri iskiilii qabdan warri waan barsiistuun harkaa qabdan ani waan kanaan gadi bahee barsiisuu ni danda'a jettanii warri qabdan hundinuu koorsii qopheessitanii haala kwaalitii gaariidhaan viidiyoodhaan haala gaariidhaan qopheessitanii koorsii keessan namoota fiddanii Yuursteek Akkaadaamii irratti ol baastanii namoota keessan ittiin fayyaduu ni dandeessanii asumaa wal qabsiisee waan himuu barbaadee fi so kanaafuu dhuftanii Yuursteek Akkaadaamii irratti barsiisuu ni dandeessanii jechuudha. Barnoonni kunillee barnoota koorsii qophaa onlaayinaa kan PDF'dhaan deeggarame kan akkasumas kan viidiyoodhaan deeggarame qabatamaa wanta barsiisan sana agarsiisuu danda'u fi kwaalitii ol aanaa kan qabu koorsiidhaan kana tartiiba koorsiitiin akka koorsiitii qopheessitanii leenjii onlaayinaa gabaaboo akka ta'utti qopheessitanii fiddanii tartiiba isaatiin ol isinii baasna weebsaayitii keenya irratti hawaasa keessanis barsiistanii ofiilee madda galii bakka isin raftanitti akka isinii galchuu gochuu ni dandeessanii. Kanaaf umartiin iyyuu uummatas fayyannee ofiis haa fayyannu gama dijitaalaa keessatti mootiyyuu Hamil coin usinin jechuun barbaada. So yoo kan goolumnu tahee walumaa galatti online business jechuun isnaan magic miti. Knowledge-dha, beekumsa qabaachuudha. Beekumsa san irratti mootiyyuu beekumsa sana share gochuudha. Beekumsa share gochuun san immoo consistency itti fufiinsa itti fufuudha. Trust uumuudha. Nama biratti amanamummaa argachuudha. Nama biratti ergamummaa arganne mootiyyuu that's what it calls digital success. Yookiin mootu online'aan milkaa'uu jechuun isa sanii jechuudha. Haala sanaan ofiis fayyadanii hawaasa fayyadamuu dandeettan fitadheen jira. Waan baay'ee intarastii kaasnee jira wantoota tartiibaan goonee jira namni tokko duwwaa irraa akkamitti onlaayinii irratti milkaa'uu dandeenya kan jiru kaasnee jira. So kanaafuu poodkaastii kanarraa akka irraa fayyadamtan abdii guddaa godhannaa irraa fayyadama ofiifis fayyada namoota wanni kun ni fayyada jettanii yaaddan hiriyoota keessanis firoota keessanis ta'uu danda'anii irratti afeeraa sheer godhaafis hin jenna akkasumas wantoota probleemiidhaan biraa irratti kaasnee akkasiniif haasoo nu barbaadan yoo jiraate illee komentii keessa nu kaa'uun irraanfatina. Sumaanuu ammootu Yuursteek Akkaadaamiin barnoota onlaayinaati. Kanaafuu warri barnoota onlaayinaa barnoota teeknooloojii onlaayinaan bakka teessanitti mana qophaa'oo bakka sa'aatii isinitti toletti jecha ganama ta'uu danda'a galgala ta'uu danda'a lakki ani yeroo hin qabu ani bakka hojii oola yoo jettanis firii taayimii keessan irratti flexible katee waan ta'eef. Kanaafuu sa'aatii isinitti toletti kan irraa barachuu dandeessan yoo barnoota teeknooloojiidha keessattuu akka digital marketingii amma irraa haasofnu kana kan akka web development application development AI fi akkasumas computer basic Yuursteek Akkaadaamii irratti argattu. Kanaafuu Yuursteek podcast YouTube Yuursteek podcast kana mootu subscribe gochuudhaan akkasumas share waliif godhaati wanta kana irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaanna qophii itti aanuun haga walitti deebinutti nagaan nu tura.